Adoolessa digdamii afur bara 2026 nageenya keenya haa dursu hordoftoota Shabboo Miidiyaa oduulee guyyaadhaaf qindeeffadhan isinitti himaa oduu waliidhaan Jamaal Tahirii jalqaba irratti matoota oduu gamtaan mormitootaa fi ABO marii biyyaalessaa mootummaa Bilisiginnaatiin gaggeeffamaa jiru adeemsa fakkeessaati jechuun mootummaa irratti walooma qindaa'uuf yaamicha dhiyeesse. Gareen hidhattoota Huutii dooniiwwan fe'umsaa alaabaa Suudii qaban lama irratti haleellaa raawwachuu ishee beeksiste. Jilli gadaa gaammee gurguddaan gaggeeffamu kan baatilee sadiif turu Booranatti eegaluun isaa dhagahame. Gamtaan Afrikaa haleellaa doonii boba'aa Saudi Arabiyaa irratti garee hidhattoota Huutiitiin raawwatame balaaleffate. Suudaan rakkoo ciccituu humna ibsaa biyyattii anniisaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa argachaa turte dhaabbachuu hordofee akka ta'e beeksisteetii jirti. Kunneen matoota oduuti amma gara bal'inaatti sin dabarsa. Gamtaan mormitootaa fi ABO marii biyyaalessaa mootummaa Bilisiginnaatiin gaggeeffamaa jiru adeemsa fakkeessaati jechuun mootummaa irratti walooma qindaa'uuf yaamicha dhiyeesse. Gamtaawwan mormitoota lama adeemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeeffamaa jiru irratti qeeqa isaanii dhiyeessuun adeemsichi mootummaadhaan kan qindaa'ee fi fudhatama kan hin qabne jechuudhaan qeeqa dhiyeesse. Dhiyeenyattis paartiilee mormitootaa fi gareen hidhattootaa ce'umsa siyaasaa uumuudhaaf tumsa isaanii akka cimsan yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Ibsa torbaan kana baasaniin gamtaan paartiilee mormitootaa Itoophiyaan for Victory and Transition jedhamu marii biyyaalessaa kana marii fakkeessaati jechuun kan dhiyeesse yoo ta'u rakkoo siyaasaa fi qaawwa nageenyaa Itoophiyaa isa gadi fagoo ta'e furuu akka hin dandeenye ibseeti jira. Torbeema kana jalqabii marii booda paartiileen akka KFO fi ABO hidhatee bosona jiru ibsa baasaniin mariin gaggeeffamaa jiru marii mootummaan biyya bulchaa jiru akka isaaf tolutti deeggartootuma isaa waliin ta'aa jiruu fi marii rakkoo siyaasaa biyya keenyaa keessatti kuuftee jirtu furuu hin dandeenye akka ta'e ibsaati turan. Qondaala KFO fi itti aanaa paartichaa kan ta'e Obbo Mulaatu Gammachuu ibsa miidiyaaf kennaniin mariin gaggeeffamaa jiru marii paartiin biyya bulchaa jiru miseensotuma isaa dura waliin mari'ataa tureen kanneen rakkoo garaagarummaa yaadaa hin qabneen gaggeeffamaa jiru jechuun saganticha irratti hirmaachuurraa isaa akka of qusatan ibsaniiti turan. Akkasuma gareen hidhatee bosona jiru ABO'n mariin jedhame daranuu rakkoo siyaasaa Itoophiyaa yoo jabeesse malee furmaata waaraa fiduu hin danda'u. Furmaanni waaraan kan dhufu yoo gareen ilaalcha faallaa qabu waliin ta'ee mari'achuu danda'e qofaadha jedhe. Gareen hidhattoota Huutii dooniiwwan fe'umsaa alaabaa Suudii qaban lama irratti haleellaa raawwachuu ishee beeksiste. Yeroo ammaas dhiibbaan sochii galaana diimaa irraa jiru humnoota Huutii Yemaniin hammaatee jedhameeti jira. Gareen sochii Huutii kan Yemanii fi Iraaniin deeggaramu adoolessa 22 hanga 23 galaana diimaa keessatti dooniiwwan fe'umsaa boba'aa alaabaa Suudii qaban lama irratti haleellaa misaa'ilaa fi dirooniiwwan raawwachuu isaa ifatti beeksiseeti jira. Kunis daandii bishaanii tarsiimoo ta'e kana irratti sodaa sochiiwwan dooniiwwan galaana irraa qaban caalatti akka hammeessu godhameeti jira jedhame. Dubbii himaa waraana Huutii Yahyaa Saaree akka beeksisetti gareen kun dooniiwwan boba'aa Inseeliyaa fi Leelaa jedhaman irratti misaa'ila ammayyaa fi dirooniidhaan haleellaa raawwachuu isaa beeksiseeti jira. Gareen kun akka ibsetti labsii dooniiwwan hidhata Suudii qaban irratti dhiyeenya labsame cabsuun osoo qaxxaamuraaf yaalan tarkaanfii kana akka fudhate Aljazeeratti himeeti jira. Qondaalonni Suudii fi maddeen daandii bishaanii akka mirkaneessanitti dooniin Inseeliyaa bishaanota Suudiitti dhiyoo yaa'aa Al-Shuquq irraa gara kibba lixaatti maayilii galaanaa 70 fi bu'uura doonii Jizaanitti dhiyeenya irratti rukutamtee jedhe. Dooniin kun dhoo'insa sanaan booda fuulduree ishee irratti abiddi kan qabate yoo ta'u sagalee gargaarsaa dabarsitee turuushis ibseeti jira. Hanga ammaatti garuu miidhaan namoota irratti ga'e hin gabaafamne. Gareen hidhattoota Huutii doonii Leelaa jedhamtus rukutuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u haleellaa gabaafame kun hanga ammaatti qaama walabaa ta'een hin mirkanoofne jedhame. Haleellaan kun yeroo sakatta'insaa fi dhiibbaan sochii dooniiwwan galaana diimaa keessatti jabaachaa dhufetti kan uumame akka ta'es maddeen ibsuu irratti argamu. Akka gabaasa Rooyitersitti dooniin fe'umsaa boba'aa shan daandii galaanaa Baab al-Mandab keessa darbuu sodaachuudhaan guyyaa roobii darbee daandii isaanii yoo jijjiiratan dooniiwwan boba'aa Suudii gara Chaayinaa fi Indiyaatti fe'an sadiis kibxata darbe gara duubaatti akka deebi'an gabaasni akeeketti jira. Kaateewwan kunniin sodaawwan Huutiin sochii dooniiwwan galaanaa hidhata Suudii qaban irratti caalatti kan jabeessu ta'uun tasgabbii galaana diimaa fi daandii galaanaa Baab al-Mandab irratti yaaddoo guddaa uumeeti jira. Walitti bu'iinsa naannichaa keessatti babal'achaa jiru maddi isaanii walitti bu'iinsa Iraanii fi Ameerikaa ta'uun addatti rakkoowwan walxaxaa akka uuman taasisaa akka jiru ibsamuu irratti argama. Dhiibbaan kun biyya boba'aan badhaate Saudi Arabiyaa irratti yaaddoo uumeeti jiras jedhame. Sababa kanaanis gatiin boba'aa addunyaa guyyoota 3 darban keessatti dachaadhaan ol ka'eeti jira jedhameeti jira. Yeroo ammaas boba'aa barmeela tokko irratti giddu galeessaan $96 dabalamuun isaa qoodamuu irratti argama.
Jilli gadaa gaammee gurguddaan geggeeffamu kan baatilee sadiif turu Booranatti eegaluun isaa dhagame. Sirni nyaachisa jedhamee hawaasa Booranaa biratti waggaa 8tti marsaa tokkoon geggeeffamu jalqabuun isaa himameeti jira. Jilli aadaa fi sirna gadaa keessatti bakka guddaa qabu kun sadarkaa gadaa keessaa warra gaammee gurguddaatiin jila geggeeffamu akka ta'e abbaan gadaa yeroo ammaa bokkuu harkaa qabuu fi 70ffaan guyyoo goobbaa miidiyaatti himaniiti jiru. Gaammeen gurguddaan Booranatti bakka hundaa walitti dhufuun erga jila wal arganii raawwataniin booda qeeluuba isaanii abbaa gadaa Booranaa 70ffaa ta'e guyyoo goobbaa buleetti walitti dhufuun isaanii ibsameeti jira. Bakkoota garaagaraattis ji'ootaaf adeemsa jila kana akka raawwatan ibsameeti jira. Jila kana irratti gaammeewwan kumaatamaan lakkaa'aman kan hirmaatan yoo ta'u, gaammeewwan gurguddoon luba tokko irraa kan liiban dirree saakuu fi waasoo jiru kamiyyuu osoo hin hafne turtii ji'a lama hanga sadiif jila kana akka gaggeessan beekameeti jira. Gaammeewwan biyya Keeniyaa jiranis deeggarsa maatii isaaniitiin gara ardaa jilaa gaayyoo dhufuun karra abbaa gadaatti walitti qabamuun jila kanatti ni dabalamu jedhamee eegamu irratti argama. Akkuma fageenya lafaatiin gaammeen ilma guyyoo goobbaa bulee kan gama liiban ardaa jilaa goodootti jalqabuun achirraa gara kutaalee naannichaa adda addaatti socho'uun nyaachisa nyaatu jedhame. Kan gama dirreettis ardaa jilaa gaayyooti akka jalqaban himameeti jira. Hawaasni Booranaa sirna gadaa ofii jabeessuun aadaa gooroo fi bulchiinsa isaa jabeeffatee dhalootaatti dabarsaa hawaasa siin gahee akka ta'es ibsameeti jira. Kanaanis ilma isaanii gulantaalee sirna gadaa tartiibaan keessa darbuu qaban akkaataa umriin akka hojiirra oolchan gochuun guddisuudhaan beekamu. Gulantaan kunis dabballee gaammee xixiqqoo gaammee gurguddaa kuusaa raaba doorii gaadooma yuubaa fi gadamoojitti ce'uun umrii sirna bulchiinsa isaanii wal jijjiiruun jiloota garaagaraa keessatti ni raawwatama. Obbo Ariyarii Galgaluu jaarsa argaa dhageettii Oromoo Booranaa turtii miidiyaa biyya keessaa waliin taasisaniin waa'ee sirna kanaa ilaalchisuun akkas jedhan. Booranatti aadaan sirna bulchiinsaa cimaa kan bu'uuraalee dimokiraasii mirga namaa beeyladoota bineensotaa fi bosonaa kunuunsuuti. Sirna kanaaf namni hunduu gulantaa isaa irratti hundaa'uun itti gaafatamummaa mataa isaa ni qabaata. Kunis sadarkaa dabbalee irraa kaasee hanga damoojitti sirna garaagaraa fi itti gaafatamummaa baachaa kan keessaa qaxxaamuruudha jedhan. Akkasuma itti gaafatamummaan dhalootaa akkaatuma gulantaa umrii isaaniitiin garaagarummaa qabaachuu kaasan sadarkaa dabbalee fi gaammeetti dirqamni ijoolleef kennamu aadaawwan hawaasichaa barachuu yoo ta'u dirqama gurguddaan biraa akka isaaniif hin laatamin ibsaniiti jiru. Kaayyoon jila kanaa namoota fuula duraaf abbaa gadaa ta'an adda baasuu madaaluu akkasumas aadaa fi walii isaanii akka baratan gochuu akka ta'anis eerameeti jira. Akkasumallee sadarkaa gaammee gurguddaa kanatti ijoolleen dandeettii fi ga'umsa artii gootummaa cimina qaamaa fi qaroomina garaagaraa kan goofatan akka ta'an himan. Safuun jilicha irratti eegamuu qabu ammoo ijoolleen kanneen yeroo kanatti waan hamtuu fi safuu hawaasaa cabsu dubbachuu hin danda'an nyaata foonii fi aanan qofa sooratu dubartootatti hin dhiyaatan akkasuma namni hawaasa keessatti seenaa xuraawaa akka dubartoota gudeedu haadhaa fi abbatti ajaja raawwachuu diduu hawaasa waliin jila kana irratti akka hin hirmaanne ni taasifamaa jedhan. Dabalatees hawaasa irraa qoollifannaa akka jiraatuu fi daangaa biyyaas hawaasa waliin eeguu akka hin dandeenye taasifama. Kun ammoo dhaloonni duubaan dhufu murtoo kana irraa baratee waan hawaasa biratti jaalatamu qofa akka raawwatuu fi wantoota ceera yookiin fokkuu ta'an akka hin raawwanneefi jedhan. Gamtaan Afrikaa haleellaa doonii boba'aa Saudi Arabiyaa irratti garee hidhattoota Huutiitiin raawwatamee balaaleffate. Pirezidaantiin Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf haleellaa gareen Huutii Yemen dooniiwwan daldala fe'umsaa boba'aa galaana diimaa keessatti raawwate jedhamee balaaleffachuun tarkaanfiin kun nageenya naannoo geejjiba galaanaa idil addunyaa fi faayidaa dinagdee biyyoota Afrikaaf balaa guddaa akka ta'e kakachiise. Ibsa Huutiin mootummaa Saudi Arabiyaa irratti uggura humna galaanaa labsuu isaa hordofee baase keessatti haleellaan dooniiwwan daldalaa irratti raawwatame hammaachuun haala baay'ee addeessaadha jechuun ibsan. Kun tasgabbii naannoo fi idil addunyaa irratti dhiibbaa bal'aa geessus himaniiti jiru. Pirezidaantiin Komishinii Gamtaa Afrikaa ibsa keessatti Gamtaan Afrikaa Saudi Arabiyaa waliin dhaabbachuu isaa ibsuun nageenya olaantummaa fi tasgabbii mootummaa Saudi Arabiyaa irratti deeggarsa akka kennan nan mirkaneessaa jedhe. Akka gamtichi jedhetti haleellaan dooniiwwan daldalaa irratti raawwatamuu fi yaaliin sochii geejjiba galaanaa gufachiisuu nageenya geejjiba galaanaa idil addunyaa irratti sodaa guddaa uumuu qofa osoo hin taane tasgabbii daandii galaanaa addunyaa keessaa isa tarsiimaa irratti balaa geessisaa jedhame. Ibsi kun bilisummaa geejjiba galaanaa fi nageenyi dooniiwwan daldala seera idil addunyaatiin guutuubatti kabajamuu qaba jedhe komishinichi. Nageenyi daandiiwwan galaana diimaa Afrikaaf barbaachisummaa tarsiima olaanaa akka ta'e ibsuun geejjibni daldalaa yoo gufate walitti hidhamiinsi geejjiba galaanaa dhiyeessiin meeshaalee addunyaa nageenya anniisaa fi dinagdee biyyoota Afrikaa hedduu daandii galaana kana irratti hirkatuun miidhaa akka ta'us Komishinar Muhammad Ali Yusuf hubachiiseeti jira. Kanaaf Huutiin haleellaa dooniiwwan daldalaa irratti raawwattoota daddamaan akka dhaabdu tarkaanfii walitti hidhamiinsa meesuu irraa akka of qusattu akkasumas seera geejjibaa idil addunyaa galaanaa akka kabaju yaamicha dhiyeesseeti.
jira. Ibsi kun yeroo dhiyeenyaa kana Galaana Diimaa keessatti walitti bu'iinsi deebi'ee hammaachaa jiru keessatti kan bahe yoo ta'u, Galaanni Diimaan daandii geejjiba addunyaa murteessoo Awurooppaa fi Eeshiyaa karaa bu'aa Suwiiziin wal qunnamsiisuu akka ta'ee fi haleellaan dooniiwwan daldalaa irratti taasifamaa jiru nageenya daldalaa idil addunyaa fi dhiyeessii anniisaa irratti yaaddoo guddaa uumeeti jira. Biyyoota Afrikaa qarqara Galaana Diimaa jiranii fi kanneen daandii daldala galaana kana irratti hirkatan keessatti gufuun yeroo dheeraa yoo uumame diinagdee fi nageenya isaanii irratti miidhaan guddaan qaqqabuu mala jedhamee sodaatamu irratti argama. Oduu keenya xumuraatiin Suudaan rakkoo ciccituu humna ibsaa biyyattii anniisaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa argachaa turte dhaabachuu hordofee akka ta'e beeksiste. Suudaan addaan ciccituun tajaajila ibsaa biyyattiif humni ibsaa biyyattiin Itoophiyaa irraa argachaa turte dhaabachuu hordofee akka ta'e miidiyaan biyyattii Suudaan Tiribuun ministeera anniisaa fi boba'aa biyyattii wabeeffachuun gabaaseeti jira. Akka ibsa ministeerichaatti gargar cituun tajaajila ibsaa bakkoota tokko tokkotti sa'aatii 18 ol adda citee akka turus ibsameeti jira. Sababoota kanneen keessaa dabaluun fedhii ibsaa yeroo bonaa bakkoota tokko tokkotti jiraattonni kanaan dura sababa waraanaan baqatan naannootti deebi'uu hordofee fedhiin fayyadamaa ibsaa dabaluu qonna warshaalee hojii suphaa tajaajila bu'uuraalee warshaalee fi akkasuma immoo ibsaa guddaan hanqina boba'aa meeshaalee jiraa fi dhaabbachuu sarara ibsaa Itoophiyaa fi Suudaan wal qunnamsiisuu akka ta'e ibsa miidiyaaleef kennaniin addeessaniiti jiru. Akkasumas sababa waraanaan miidhaa bal'aan bu'uuraalee misooma anniisaa elektirikii saamichaa fi hannaan qaqqabuu sababa dabalataa akka ta'etti ibsame. Akka Suudaan Tiribuun gabaaseetti abbootiin taayitaa Suudaan hojii suphaa gaggeessanii tajaajila biyyaalessaatiif meegaawaatii 260 ol deebisanii kan utuman yoo ta'u, hojiin suphaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru akkuma xumurameen dandeettii maddisiisaa argamu meegaawaatii 600 akka ta'u eerameeti jira. Ministeerichi dabalees bu'uuraalee misoomaa ibsaa miidhaman 20 ol deebisanii tajaajilaaf kan oolchan yoo ta'u, gareewwan injiinaroota gufuulee nageenyaa fi loojistiikii otoo hin dangeessin sararaa humna ibsaa dabarsuu kiiloomeetira 1,700 ol suphaniitii jiru jedhame. Ministeerri suphaan bu'uuraalee raabsaa humnaa fi tiraansfoormaroota naannoo itti fufaa akka jiruu fi hamma dandeettiin anniisaa maddisiisuu guutuun deebi'utti madaalii tajaajila ibsaa raabsuu to'achuu irratti akka argaman ibsameeti jira. Gabaasni kun kan dhiyaate Itoophiyaan dhiyeenyaatti bu'uuraaleen toora dinagdee ibsaa ce'umsa daangaa baha Afrikaa salphisuuf yaadamee xumuramuu isaa wayitaa beeksisaa jirutti akka ta'es beekameeti jira. Egaa hordoftoota Shabboo Miidiyaa oduuleen guyyaarraa qindeeffanne kan hangamma gurraan isin geenyedha. Qophiileen Shabboo Miidiyaa biroon itti fufuu yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyaa ta'aa.